Kabaja amantaa isaanii fi ulfina biyya isaanii itti fufsiisuuf waggaa 57 kan qabsaa'anidha. Daalii Laamaan beekumsii fi sammuu qulqulluun jiraataadha. Maddi gammachuu ammoo obsa, gara laafummaa fi jaalala amantaa jedhu qabataniiti kan isaan socho'an. Kana ammoo hojiin agarsiisanii jiru. Kun akka isaan kabaja guddaa argatanii fi akka mana sagadaatti akka ulfeeffamaniif sababa ta'eera. Gara deemanitti jaalala namaa argatanii jiru. Mootummoonni eegdota kabajaa toora naqanii fi simataniiru. Fakkeenyummaa gaarummaa godhanii isaan muudaniiru. Sababi kana hundaa ammoo kan jedhan jiraachuu, kan itti amanan hordofuudha. Monoksii amantii Budahaati. Ta'us garuu amantii isaanii ofii isaaniif dhuunfaatti qabatanii jaalala isa dhala namaa hunda walitti hidhuu danda'u, gammachuu isa sammuu qulqulluu fi keessa garraamummaan guutame keessaa ba'u sana lallabu, isa dhaadessu, coomaa fi nyaata filatamaa foon isaanii ijaaru, fuula isaanii cululuqsu dhiisanii beekumsa namummaa isaanii ijaaru sana hordofu. Daalii Laamaa guddina biyyaa fi bilchina aanga'ootaa kan isaan madaalan humna meeshaa waraanaa isaan qabaniin osoo hin taane meeshaa sammuu kan ta'e diimokiraasii fi walqixxummaa hojiirra oolchuu isaaniitiin. Ciminni walitti fufiinsa qabus isa kanaa jedhu. Bakka deeman hundatti amantii fi bifaan osoo isaan hin qoodin uummanni hunduu jaalala isaanitti agarsiisa. Sababiin isaas Daalii Laamaan adda addummaa uumuuf sababa nama hin barbaanne waan ta'aniif. Addunyaa jaallachuuf sababa kamiinuu hin barbaachisu jedhanii amanu. Daalii Laamaan Tenzan Shee Aansuu kan isaan muudaman fuuldurri isaa bu'aa ba'iin guutame kanaaf kaadhimaman dhalatanii umurii waggaa 2 isaaniitti ture. Maatii harka qalleessa keessaa dhalatanii mana barumsaa amantii Budahaa seenanii boodarra sirnaan uummata duratti Daalii Laamaa 14ffaa ta'uun muudamanii jiru. Leenjii fi barnoota ga'aa fudhatanii waggaa 15ffaa isaaniitti ga'ee hojii Daalii Laamummaa isaanii ibsu raawwachuu eegalan. Umurii sanatti eebba kan fudhatan, hojii hafuuraa fi bulchiinsa Tiibeetiin geggeessuu yeroo sana fudhatan, muuxannoo waggoota dheeraa har'a qaban itti dabaluun kunoo waggaa 82ffaa isaaniitti illee addaan hin kutne. Har'as geggeessaa jiru. Baqatanii biyya isaaniitii yoo bahanis. Muudamni Daalii Laamaa kan eegalee bara 1570 bara mootummaa Miingis keessa ture. Moggaasi maqaa gonfoo amantii Daalii Laamaa erga eegalee waggaa 70 booda dabalataan aangoo siyaasaa Tiibeetiin akka qabatu ta'e. Xumura bara 1630 irraa eegalee haga jalqaba 1950tti Daalii Laamaan bulchiinsa Tiibeetiin olaantummaa alagaa tokko malee dhuunfatee bulchaa ture. Hoogganaa amantiis ta'e kan hawaasummaa Daalii Laamaa qofaadha. Kan ministeerota muudus warra muude ammoo kan kaasus Daalii Laamaadha. Gara keenyatti yeroo finnu abbaa gadaa akka jechuuti. Daalii Laamaan hawaasa Tiibeet biratti kabaja kan qabu, dubbiin isaa kan dhaga'amu, hojiin isaas kan galateeffamuuf hoogganaa uummataati. Aangoon bulchiinsa Daalii Laamaa Tiibeet yaa ta'u iyyuu malee naannoowwan muraasa bittaa Chaayinaa jala jiranii fi Mongooliyaatti illee ni ce'a. Akkuma sirni gadaa fi abbaan gadaa Oromiyaa ce'ee Keeniyaa darbee Taanzaaniyaatti fulla'ee ture sana yoo jenne wal nu sobsiisa laata? Daalii Laamaan fakkoo tokkummaa Tiibeetii fi mallattoo amantii Budahaa ta'ee ilaalama. Sirni gadaa'oo raffaa nuti har'a maqaa dha'aa jirru kun biyyaa godaananii biyya hambaa taa'uun hiree uummata Tiibeetiif qabsaa'aa jiru. Tenzan Shee Aansuu. Daalii Laamaan moggaasa maqaa qulqullummaati. Ajaja Daalii Laamaatiin monoksonni amantii Budahaa Daalii Laamaatti aanu akka filataniif ergamu. Kan isaan filatan Daalii Laamaan ni mirkaneessa. Kan Daalii Laamaan hin mirkaneessine fudhataman argatu. Kan filamee Daalii Laamaan filannoon isaa ragga'e ijoollees yaa ta'u dargaggeessa Daalii Laamaa irraa eebba fudhatee sirna amantaa Budihiizimiin haga umuriin isaa ga'utti kunuunsaan guddifama. Daalii Laamaan 14ffaan har'a nuti waa'ee isaanii dubbannu kun kan paartii Kooministii Chaayinaan biyyaa godaananii biyya ormaa taa'uun uummata Tiibeetiif falman Tenzan Shee Aansuu haaluma kanaan filataman. Masaraan teessuma Daalii Laamaa magaalaa guddoo Tiibeet Laasaa ture. Waggaa 300 ol kan galmeessise masaraan Paataalaa Daalii Laamaa isa 5ffaan kan ijaarame bakka ol ka'aa tulluu irratti ture. Warrooti boodaan dhufan suphaa fi ammayyeessaa sadarkaa fi boca amma qabu akka qabatu taasisanii jiru.
Yeroo ammaa kana Daalii Laamaan keessa jiraachuu baatanis daawwattoonni kan yeroo yerootti daawwatanii fi UNESCO irratti kan galmaa'edha. Daalii Laamaan 14ffaa biyya isaanii baqatanii Hindii jiranis tulluu Himaalayaa cinatti Daarasaalaa bakka jedhamutti masaraan bantii tulluu irratti ijaarameefii jira. Akkuma kan magaalaa Laasaa sanaa jechuudha. Paartiin Kooministii Chaayinaa Maa'oo Seetongiin durfamu aangoo yeroo qabatu ture. Ganqurumsi guddaan bulchiinsa Daalii Laamaa fi fuulduree bilisummaa Tiibeet mudachuu eegale. Maa'oon sirna sooshaalizimii diriirsee erga jedheen booda aadaa fi bartee ganamaa warra Tiibeet ni dhabamsiise. Tiibeet aadaa fi bartee hawaasummaan garaagarummaa Chaayinaa waliin akka qaban beekamaadha. Kutannoo isaan aadaa fi amantii isaanii cichanii qabachuu irratti qaban cimaa ta'uu waan bareef Maa'oo Zeedung malaan harka jiisee isaan qabachuu yaale. Haaluma kanaan Teenzan Shee Aansuu Daalii Laamaa 14ffaa waamee haasofsiisuudhaaf yaale. Bakka bu'aa paarlaamaa keessaa akka qabaatan Tiibeet ammoo mootummaa fi bulchiinsa dhuunfaa mataa ishee ijaarrattee Chaayinaa jalatti of dandeessee akka bultu waan iyyame fakkeessuun waadaa sobaa seene. Harka lafa jaraan garuu hoomaa waraanaa jeneraalaan durfamu gara Tiibeetitti ergee bakka bu'aa mootummaa federaalaa fakkeessee achi qubachiise. Kaayyoon isaa inni olaanaan garuu sana hin turre. Gochaan kunis warra Tiibeetiif hin liqinfamne. Bakka bu'aa mootummaa federaalaa ofiin jedhee waraanni Tiibeet keessa buufates Daalii Laamaatti waraansa ta'uu eegale. Ergaa itti ergee waamuun karoora hidhaa inni karoorse yeroo jalqabaa eegdota isaaniin fashaleera. Lammaffaa irratti afeerraa do'ii sirbaa fakkeessee waamichi inni isaaniif godhe akeekkachiisa nama kamuu of duukaan buusin jedhu waan qabuuf malannee boolla qotanne mammaaksa jedhu fayyadamuun eegdota isaanii of duukaa buusuun biyyaa fi bulchiinsa isaanii dhiisanii Daalii Laamaan eegdota afaangoota Tiibeet waliin gara Hindii tulluu Himaalayaatti godaanan. Muummichi ministeeraa Hindii yeroo sanaa Neehiruun yeroo Daalii Laamaan daaraamsa haalaa gahan eeyyama jireenyaa kennuufiidhaan simataniiru. Bakka boqonnaa mijeessanii kabajaan akka jiraatan isaan taasisan. Oduun miliquu Daalii Laamaa loltoota Maa'oo Zeedong bira yeroo ga'u magaalaa Laasaa marsuun dhukaasatti banan rasaasa akka cabbiitti roobsan. Masaraa Daalii Laamaatti humnaan seenanii akka hin jirre taasisan. Geggeessitootaa fi monoksoota kumaa ol walakkaa ajjeesuun warra kaan hidhan. Humna waraanaan waraanni Maa'oo Zeedong Tiibeetiin akka hin jirre taasise. Tiibeetiin to'annoo isaanii jala galchuun Chaayinaa jalatti akka bultu taasisan. Garuu masaraan Daalii Laamaa lafarratti diigamus keessa. Daalii Laamaan erga biyyaa ba'anis rafanii hin bulle. Isaan waliin warra deemee fi warroota yeroo yerootti Tiibeet irraa godaananii isaanitti dabalaman hundeessuu fi jireenyaaf haala mijeessuutti ko'oommatanii turan. Mootummaan Tiibeet biyyaa ba'e malee hin diigamne jechuunis yeroo gabaabaa gidduutti ibsa kennan. Laasaa ishee xiqqoo jedhamuun kan beekamtu daaraamsa haalaa keessa baqattoota Tiibeet 80,000 qubachiisuun qonnaadhaan akka of jiraachisan mootummaa Hindii waliin waliigaltee milkaa'aa uuman. Barnootatti kan amanan Daalii Laamaan dhalattoota boodaa dhufan amantii fi duudhaa isaanii barsiisuun cinatti teeknooloojii ammayyaan akka of ijaaranii fi mana barnootaas ijaarsisaniiru. Jalqabbiin sun guddatee ammaan kana sadarkaa yuunivarsiitiitti barnoota kennuurra gahamee jira. Yeroo ammaa kana biyya Hindii kutaa daaraamsa haalaa keessa Tiibeetota 400,000 ol ta'antu jiraata. Amantii fi aadaan warra Tiibeet akka lafa kanarraa hin banneef giddugalli qorannoo fi manni kitaabaa kitaabota 80,000 ol of keessatti qabate hundaa'ee jira. Seenaan nuti amma akka salphaatti walitti finnee qilleensarra oolchaa jirru kun lafarratti kan hojjetame salphaatti miti. Bu'aa bayii hedduu kutannoo jabaa sakaallaa ulfaataa darbuudhaan saba tokko cunqursaa jalaa baasanii osoo aadaa fi seenaan isaan dagatamin akka inni itti fufu marsaallee isaa akka olirraan cinne gochuu mootummaan danda'u geggeessaan kanaaf of kenne addunyaa kanarraa nama muraasa. Isaan keessaa Daalii Laamaa 14ffaan kun isa tokkoffaa fi hangafa. Daalii Laamaan bakka garaagaraatti waltajjii argatan kamirrattuu sirni bulchiinsi Tiibeet duraanii akka deebi'u Tiibeet Chaayinaa jalaa baatee biyya of dandeesse taatee ofii isheen sirna mataa isheen akka of bulchitu dhiibbaa gochaa jiru. Mootummoota addunyaattis iyyataa turanii jiru. Yeroo ammaa kana biyyootii fi geggeessitoota amantii danuun bilisummaa Tiibeetiif Daalii Laamaa cina dhaabbatanii dubbataafii jiru. Jaalalli isaan horatan kabaji isaan guutummaa addunyaa irratti qabaatan Chaayinaadhaaf mataa boobuu cimaa ta'ee jira. Kanumarraa kaatee Chaayinaan Daalii Laamaa dhabamsiisuu fi adeemsa isaaniitti luugama diruuf waan dandeessu ol gootee jirti. Haga deemuu qabdu ol deemteetti.
Daaliilaamaa sobaa kaa'urraa kaasee hanga Daaliilaamaa 15ffaa jedhamee muudamuuf mucaa waggaa 6 kaadhimame ukkaamsanii bakka buutee isaa dhabamsiisuutti jechuudha. Ta'us kun hundi hin milkoofne. Uummata durii isaatti cichee fi dursaa uummata isaaf of kenne uummata qabu. Daaliilaamaan jireenya salphaa ta'e hordofu korojoo maallaqatti qabatan illee hin qaban. Wanta bituun qabu maallaqi maal na fayyadaa jedhaniis ni dubbatu. Gaazexeessitooti addunyaa hedduun isaan haasofsiisuuf hawwii guddaa kan qaban yoo ta'u, isaanis kan isaan gaafatu hundaaf deebisuuf boodatti hin jedhan. Ofii isaanii ol kaasanii filatanii yaadan kennan. Gaazexeessitoota mootummaa Chaayinaa dabalatee gowwaa tokko malee gaaffii isaaniif deebii sirrii kennu. Kitaaba dubbisuun kan beekaman Daaliilaamaan sammuu qaramaa qabaachuun dandeettii dursanii ittiin taateewwan xiinxalan waan horataniif gaaffii isaaniif dhiyaatu hunda malaan malaasanii deebisuuf akka hin rakkanne isaan taasisee jira. Beekumsa olaanaa, deebii quubsaa, fuula ifaa, haasaa hawwataa fi seeksisaa ogummaa dhalootaa dhalootatti darbuun kan badhaadhan Daaliilaamaan kolfi bu'aa sammuu fayya qabeessaati jedhanii waan amananiif hin qusatan. Eenyuyyuu akka du'u hin barbaadu. Bookeen busaallee taanaan jedhu Daaliilaamaan. We do not want to die. We do not want even mosquitoes' pain. I do not want. Daaliilaamaan gaaffii deebisuu hin dandeenye yeroo gaafataman akka namoota beekamtii qabanii fi aangawoota mootummaa nama isaan gaafate dheekkamsaan lafarraa ifataniin kaasan. Beekumsa qabaniin gaaffii gaafataman hunda deebisu jechuudhaan baay'oonni dhugaa isaaniif ba'u. Dheekkamsii fi aariin sammuu nagaa miidha jedhanii kan amanan Daaliilaamaan arrabsoo fi dubbii hamaa namarraa yoo dhaga'an illee kan inni itti mul'ate karaa kanaanii jechuudhaan bira darbu malee iddoo itti hin kennan atakaaroofi of hin saaxilan. Kanaanis aangawoota addunyaa fi geggeessitoota amantii irraa akkasumas miidiyaa irraa nagaa ho'aa fi onnee namaa cabsuun simatamanii geggeeffamanii jiru. Beekamtii irraa hafaa qabu. Garuu beekamtiin of tuulummaa fi ofittummaaf nama saaxila jedhanii waan amananiif isa sanan fudhatan. An nama addaa miti. Ofii kiyyas akka Daaliilaamaatti ilaalee hin beeku. Akka nama tokkootti malee jedhu yeroo dubbatan. Dhugaatiin dhugan, tamboollee tuutanii hin beekan. Bilbila harkaan qaban. Iimeelii erganiis ta'ee ergameefis hin beeku. Daaliilaamaan amantii Budaa hordofanis amantii hunda kabajuun barbaachisaa akka ta'e ni dubbatu. Amantiin obsa, jaalala, gara laafummaadha jedhanii dhugaa ba'u. Obsaa fi jaalalaaf daangaan hin barbaachisu. Gara laafummaaf ammoo sababiin jiru jedhu Daaliilaamaan yeroo dubbatan. Amantiin koo salphaadha. Yeroo hunda onnee irraa jaallachuu, yeroo hunda obsuu, gara laafina baay'isuudha jedhanii ganamaa galgala barsiisu. Sammuun keenyaa fi keessi namummaa keenyaa iddoo qulqullummaa mana sagadaa keenyaadha. Falaasama ittiin jiraannu ammoo gaarummaa qofa jedhu Daaliilaamaan. Umuriin isaanii ammoo waggaa 82 ta'ee jira. Nama waan ta'aniif dadhabuun isaanii hin oolu. Tiibeet Chaayinaa jala waan galteef bakka bu'aa isaanii illee filachuu hin dandeenye. Egaa Daaliilaamaan itti fufamoo addaan citaa? Deebiin isaanii kana kan murteessu uummata malee ana miti jedhanii deebisu. Daaliilaamaan waggaa 16 dura aangoo mootummaa dabarsanii mootummaa uummataa Tiibeetiin filametti kennanii jiru. Waggaa 4 dura ammoo gorsaa mootummaa irraa guutummaa guutuutti of kaasanii sooruma bahuun geggeessaa amantii Budaa qofa ta'uun tajaajilaa jiru. Daaliilaamaan akka aangaa biyyaatti kan simataman, akka fakkii nagaatti kan dhaadeeffaman, akka nama jabaatti kan sodaataman waan ta'aniif badhaasaa fi kabaja garaagaraa argatanii jiru. Isaan keessaa tokko waggaa 20 dura badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii jiru. The 14th Dalai Lama, will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. Joorji Buush harkaa ammoo meedaaliyaa Ameerikaan Koongiresii badhaafamaniiru. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraas digirii kabajaa fudhataniiru. Biyyooti garaagaraa bakka jireenyaa kabajaa Daaliilaamaaf kennaniiru.
Har'as Daalilaamaan Tiibeet akka of dandeessuuf mootummoota addunyaa ni gaafatu. Adaraa dhimma Tiibeet hin dagatinaa jedhanii iyyuu hin dhiifne. Abdiin isaanii har'as lalisaadha. Namoonni akka Daalilaamaa addunyaa kana irraa muraasa kan kabaja walqixaa addunyaa irraa argatan. Haalli qabatamaa addunyaa kaayyoo isaanii osoo isaan hin dagachiisin jaalalaa fi garraamummaa barsiisaa qofa osoo hin taane jiruun jiraatanii agarsiisanii jiraatu. Addunyaa kana irratti uumaan namoota akka kanaa osoo dabalee baay'isee uume akkam gaarii ture. Xumureera.